amma booda bideebee abbaa irree cimaa ta'uu hin danda'u. Haga fedhe Imireetii miti Raashiyaa, Ameerikaa, Chaayinaa wal ta'anii osoo gargaaranii sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti deebisanii sirna abbaa irree cimaa ijaaruu hin danda'u. Yeroo hundumaa jarri sobduun kun hudduu lama qabu. Hudduu tokko amma Tigree wal lole, Eertiraa wal lole, Amaaraa wal lole, Oromoo keessa dhokachuu barbaada. Yang kami sebentar uniform makanya Jawar nu bitun sadam ini akan jere bertemu. Waan ta'eef miti bakka isaa osoo na keesse Itoophiyaa keessatti sirna abbaa irree haaraa ijaaruu hin danda'amu. Kana namni jala muree fudhachuu danda'u qaba. Jawar bitamee jira, Jawar Amaaraa gargaaraa, Jawar kan Amaaraati minam. yeroo hundumaa jarri sobduun kun hudduu lama qabu. Hudduu tokko mana isaaniitti ittiin dhuunfatu. Hudduu isa pablikitti ittiin dhuunfan Oromoo irraa kiraayii fudhatu. Warra akka Fiqireerra. Amma booda bideebee abbaa irree cimaa ta'uu hin danda'u. Warri kan amma abdataa jiru Abiy waan ta'eef miti bakka isaa osoo na keesse Itoophiyaa keessatti sirna abbaa irree haaraa ijaaruu hin danda'amu. Kana namni jala muree fudhachuu danda'u qaba. Haga fedhe Imireetii miti Raashiyaa, Ameerikaa, Chaayinaa wal ta'anii osoo gargaaranii sirna abbaa irree Itoophiyaa keessatti deebisanii sirna abbaa irree cimaa ijaaruu hin danda'amu. Fracture ta'ee jira jechuudha. Kun maal godhaa? Eventually deemee kufaatiin abbaa irree kufaatii biyyaa diigamuu biyyaatti geessa tokko kana. Lammaffaan karaa kallattiidhaan immoo dimokiraasiitti seenee hojjenne fakkeenyaaf osoo waliin mari'attee osoo lola osoo hin dhaabin wal hubannaa siyaasaa osoo hin dhaabin namichuma garagalchitee filannoon godhee hedduu taates kunis anarkii biraa keessa geessi. Karaan sadaffaa step by step transitional plan itti aansinee hojjechuu qabnu ka duraan nagaa uumurraa qawwee callisisuurraa eegaluu qaba. Qawwee callisisuudhaaf immoo wantoonni qawwee nama kaasisan sun jalqaba rakkoo siyaasatu qawweetti nama geesse jennee irratti rakkoolee siyaasaa irratti wal hubachuu. Sam lola dhaabamanii lolli eega dhaabamee booda tartiiba siyaasatiin haalli ittiin gara ce'umsaatti seenuu danda'uu qabna. San immoo amma mari'achuu qabna. Mari'ataatis jirra, bilcheessaa jirra. Once kana eega complete godhame booda kaani qawween haa ta'u, sochii keessaatiin haa ta'u, sochii ummataatiin haa ta'u, or combination of all this waan dhufuudha. Kana irratti kana hojjechaa kan jirru hojjetamuus qaba. Wanni namni keenya gaafiin ati gaafte gaafii fundamentaalii barbaachisaa waan ta'eef gaafii ati gaafte naa galaa bar maaliif waraana bilisummaa Oromoo gargaartanii dhukkee itti kaasuu dandeenya. Wanni uummanni jee gaafiidha. Gaafii sirriidha bar. Kaanee marroo cinaaf hiriirree itti haa deemnu yoo jenne yookiin immoo akka warri amma biltsiginnaa shakku kana waraana bilisummaa Oromootiif humnoota hidhatan ka Amaaraas ka Tigrees kanas wal taasifnu itti deemuu dandeenya. Achuun gahu kan Oromiyaa keessaa kana daara goonee yaarayuu dandeenya bar. Hin jirtu waan hin jirre ijoolleen amma angorra jirtu they don't exist. Hin jiran. They are just simple killing machines. Sun rakkoo guddaan qabu. Garuu kan qabsoofnu duris waan jechaa ture jira kan qabsoofnu wayyaanee qofa irratti miti waan wayyaaneen Tigree taate qofaaf miti. Fundamentaalii kan qabsoofnu jireenya uummata keenyaa fooyyessuudhaaf, nagaa isaa fooyyessuudhaaf, dinagdee isaa fooyyessuudhaaf, mirga isaa fooyyessuudhaaf. Kan ammoo sirnatu fooyyessa. Kanaaf sirna bututaa amma jiru kana sirna cimaadhaan ijaaruudhaaf jalqaba mataa irratti ijaaruu qaba. Kanaaf amma imalan biyya Ameerikaattis biyya adda addaattis godhuun hojiin irratti hirmaachaa jiru. Namoonni hedduun irratti hirmaachaa jiran ijoollee teenya qofaame ijoolleen teenya waliin mari'ataa jirra kun waan nonni miti. Waliin mari'achaa turreerra. Akkuma isaan shakkan immoo humnoota kaabaa isaan jiran wajjinis mari'achaa jirra. Maaliif biitii of qofaan ijaaruu hin dandeessu. Biyya san amma booda waloodhaan kan ijaaramuu danda'u. Olaantummaan garee tokkoo, olaantummaan nama tokkoo, yaadni nama tokkoo kophatti biyya san fayyisuu hin danda'u. Kanaaf mari'ataa jirra. Mariin sun rood maappii Abiy jibbu tokko hin jiraami. Rood maappii waloo humnoota siyaasaa biyya sanii hammate. Giddu galees godhamee erga qophaa'ee booda kan ta'e ta'a jechuudha. Abiy maal godhe ilaali warri tippellati suni mi'ajjee suni hidhuudha. That was political killing bar. Yeah. Our political limity. This is sadistic. Wanni amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru keessattuu wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Amma immoo Amaaraatti illee ce'ee jiru. Dur bar namni wal mormee wal dura dhaabbatee wal ajjeesa. Arra bar bashannanaaf nama ajjeesu rabbi jee.
the Ethiopian state has been transformed into criminal enterprise. Yero Malasitti, it was an authoritarian developmental state. Sirna Abba Irre, we didn't get to do of the torte. Sirna Abba Irre, Gafingabu, Namana Jesanida, Garu Sirna to suggest, Sirna suggests, Motuma suggests. Ama milisho wafedi akka fede sejjeesa kasajjeesu immoo gadi baatee waan mormiteef osoo hin ta'in waan nuti qaaf bilbila si harkatti ergee bilbila san sirraa fudhachuu barbaade sejjeesa kuni anarchy anocracy kasiin jedhu sun this manifestation of extreme violence bifa adda addaatiin godhamaa jiru kuni kana wanni namni keenya hubachuu qabu sirni laaffatee the Ethiopian state became extremely weak and extremely violent. Violence in Kunimo can Gidugales and to Otto Consultate, decentralized, disorganized violence. Yoruba during the Haseka in the Chato, I think handing the rhyme for the Fakata. The most dangerous thing for society is disorganized violence. Senia by Reo Kimo, Senia Pelola, Chiman, Kanama Jesu Melu, Waya, Senia Pelola, Head Dunjira Chuntaka, Motuman. Humna isaa to'achuu hin dandeenye namuu sirna mootummaa keessa jiru sun akka fedhan nama ajjeesu sun disorganized violence jenna. Hokkarri tartiiba hin qabne kun it became really a criminal enterprise biyya sanitti. Hammam eegama hin eegamuu hin qabu. Garuu lachuu wal bira oofuu qabsoos cimsaa garuu immoo yaadni kun mataa namaa keessa akka seenu. Yaadni kun mataa namaa keessa seenu. Hoggansi siyaasa biyya keenya kan gama adda addaatiin jiru kophaa ofii qofa osoo hin taane amma waa lamatti ture waasuchoo kana dura gariin namaa bakka namichi kun badaadha haa ta'u immoo umrii dheeraa jira hangas amma yoo dandeenye nyaadha wagati gadheen jiraadha jedha haga feetes yoo callifte anis barcallisee laalaan ture garam deema haga feetes yoo callifte itti hammaata malee itti fooyyaa deeman jiru saffisaan raawwatuu qaba nightmare amma ummanni keenya keessa jiru kun balaan hamaan ummanni keenya keessa kun yeroo isaa gabaabachuu qaba yeroo isaa gabaabsuudhaaf immoo sanboota maaltu dhufu kan jedhu yeroo gabaabaa keessatti mari'atame ejjennoo irra gahamuu danda'u qaba jechuudha kana hubata beekii abiyyi nu hubata maali innis warri maali abbootii guddaan isaa isaan gorra tursiisaa jiranis waan beekan qaba kanaaf ajandaa adda addaa uumanii walitti bu'iinsa dalga horizontal conflict saboota jidduutti uumanii namni ajandaa guyyaa wal fixuu kanaan biizii ta'ee waa'ee gara fuulduraa akka yaanne biizii godhuu barbaadan jechuudha. Kanaaf kitaaba tokko dubbisaan ture abbootii irree akka isaa kana kitaaba kun he called them the 3P authoritarians. Polarizing, populist, and post-truth. Ka ummata addaan qoqqoodu kawan girigirri qofa jaalatu fiduu fi ka dhugaarraa fagaate kuni tooftaa amma abbootiin irree ittiin deemaa jiran keessa jechuudha. Kana keessaa amma kan walitti bu'iinsa dalgaa uumaa deeman kunis akka namni hayyuun biyyatti turtii asmaraa keessaa gaasaabaa keessaa akkamitti akka baate gara OMN itti dhufe tutuun deemin dura sanatti hin deebiname. Tokko tamma ani fade gaafa ol galaa jirru bakka itti argeetu horii Jawaariin babbareedanii deemuu nuun jedhe. Horii deeggadda Jawaari biiliyoonaan jedhe beekas. Siinsi qaqqabeera. Anuu si gaafachuun dhufe yar. Anuu si gaafachuun dhufe. Wayyaa kee jargadiitu wayyaan isaanii sagal fakkaata. Yuunifoormuma kanayyuu Jawaar nuu bituun saadamni nuti akka jire bar tokkotu bakkeetti akka naan jedhe maallaqa sun geeraa sin ani waadaa galeera gingilchaa irratti xiqqoo ishee irraa naa kennaati koriidar limaatii magaalaa beekiif koborii oolshaan jedhe kan kee akkam ta'e ani duruma eddana qaqqabee booda irratti tuu murteesse naa wayyaa Jawaari wajjin waggaa meeqaaf hojii Jawaari fi horiini iccisii baase akkanaan hin jenne malee Jawaari fi horiini innuu akkamitti akka jedhe hin beeku malee ejuma kennuun qoosaadhuma godheetu haasa'e malee aniif Jawaar OMN irratti qarshii irratti wal beekna. Waggaa baay'ee waliin. Nuti fagoodhumatti wal beekna akka keessa waliin hin dalagne. Waggaa meeqa wajjin hojjette? almost an
sadii moo afur tureen galee ani yeroo jeequmsi ka'ee akkuma OMN hundeeffameen baay'ee OMN miidiyaa garaana nyaatan akka malee OMN halkanii guyyaatti dadhabnee itti dhamaanee rakkoo hunda keessatti dabarsine uummanni immoo maallaqa isaa tuunsassatiin eenyuyyuu xiiqiidhaan miidiyaa gargaaraa turedha. Kanaaf OMN keessatti gaazexeessummaan hin jalqabee OMN hundeessee kan hunda poolisii imaammata isaa hunda kalaqee lafa kaa'ee deeme Dr. Biraanuu Olaanaadha. Dr. Biraanuu Olaanaatu keessattuu gara wanni kanatti assaayin akkan ta'u na godhe isadha. Gara editaraatti iyyuu kan dhufu kan godhe isadha. Amma Tigree wallole, Eertiraa wallole, Amaaraa wallole, Oromoo keessa dhokachuu barbaada. Oromoo keessa dhokatee sabboonaa Oromoo xiixaa ta'ee deemuu barbaada. Waan namni dolloo kanas isaanumatti jalqabee fide akka isaan yaadan hin taaneef malee. Maaliif hima maxxanse? Beekta waan namni dolloo sana olmoos dagadheen ture. Maarshaal Biraanuu Naggaa haasoo yoo laalte Maarshaal by the way dhugaa dubbata beekta sharrii siyaasaa kana baay'een beeku. Waan waliin haasayan waareen bahee dubbata. Hanga gaafa inni dubbatuutitti waan namni dolloo shaneetu raawwataa ture jechaa ture. Maarshaal immoo dhufee Yaalcaanaan kuni Gondareedha jedhe. Miseensa Abinii jedhe. Ijoolleen immoo Baardaar dhaqxee jedhe. Yeroo kanan gurra qeense laata. Nan qeense wadeet garam deemaa jirtu dubbiin tun. Deebisanii fidanii Dhufuufaa EBS namichi shariika Abiyyi abbaan qabeenya. Miidiyaanis warra ajandaa mootummaa gaggeessu keessa akkana achirraan dabruu danda'e. Dhugatti anu maaliin yaade jalqaba micoo warruma ijoolluma san keessaa taateet amma immoo olol biraatiif fidan jee yaade. Diraamaa boodara dhufe kana hin shakkine. Waan fedhellee yoo ta'u diraamaan kun akeekni siyaasaa isaa maali? Mee ilaali fakkeenyaaf. Qaamni mootummaa ministeera barnootaa miidiyaaleen adda addaa dahimnatiin hundi dubbii kanarratti maaliif akkanatti rabarran? Gaafa dambi doolloo san maaliif akkanatti dhugaa Oromoo baasuudhaaf? Gaafa ijoolleen butamte jedhamu san Oromoo irratti dhiibuudhaaf hundi isaa miidiyaan hundumtuu dahimnatiin poolisiin hundumtuu shanee. Ammoo finxaaleeyyii. Kana gara fuulduraa sin dhufama. Yaadatta dura amma Oromiyaa keessatti nama Amaaraa ajjeesanii Oromoo ajjeese. Shanee ajjeese. Shanee is a code word for Oromo by the way. Finxaaleeyyii is a code word for Amara. Namni shawwadamina. Code wordidha. Remember when I wrote about dehumanize, defame, dehumanize and destroy. Amma maal barbaadu waa lama barbaadu. Tokkoffaa Amaara aarsuu barbaadu. Amaarri already mootummaa kan mootummaa Oromooti jee walirratti mootummaa qofa ta'an Oromoos akka jibbu barbaadu Amaarri. Oromoonis Amaarri nuun lola jedhanii mootummaa kana cala dhaabatanii Amaaratti akka duulan barbaadan. Isaan kana jidduu daansii taphachuu barbaadan jechuudha. This has serious consequences. Oromoodhaafis Itoophiyaadhaafis Amaaraafis. Ala Oromoo dubbiin teenyaaf Amaaraa gara fuuldurallee atakaaroo hin tuufa. Garuu akka amma duraa san ta'uu hin danda'u beekaa. Har'a kaleessa humna Amaaraatitu aangoo qabatee Oromoo ittiin kursaa ture. We were the underdogs. Amma garuu maqaa keenya murni aangoo irra jira. Badiin amma godhamu maqaa keenyaafis legitimacy keenyaafis fuulduree keenyaaf akka Oromootitti balaa hamaa fidaa jiru. Kanaaf meeshaa namoota akkanaa ta'anii waan balaa guddaa fidu. Kitaaba tokko jira. Kitaaba barsiisan dur barsiisee barreesse. Uummanni yeroo baay'ee miidhame victimize ta'e dallansuu hamaa. Jawaar bitamee jira. Jawaar Amaaraa gargaaraa. Jawaar kan Amaaraati. Minaa min jedhanii dhiyeenya kana duuli deemaa jiru tokko an argaa jiru. Warra Bilisiginnaatii fi Oromoonni wanni tokko isaaniif hin galin illee duula hamaa oofaa jiran argaa jira. Dhugaa jirtu takkaan isinitti hima Oromoo.
Akkuma sinuu quba qabdani waa'ee burtukaanii miidiyaa ABS dokumentiiwwan garaagaraa miidiyaan Habashaa dhara Oromoo irratti hojjetu kana wal qabate Jawaar ammoo xiyyeeffannoo itti kennee waan kana jala hafuu didee ejjennoo hamaa fudhatee itti deemaa jira barruuwwan garaagaraa argaa jirtu jedhee yaada. Kanarratti ammoo biltsiginnaa wanni mufachiise tokko maal seetanii isaan akkuma baratame dur Amaara wajjin ta'anii Oromoo miidhaa turan amma ammoo taraan gahee jira Oromoo qarqaarsifatanii Amaara miidhuun kaayyoo isaaniiti. Jawaar waan kana dura dhaabbachuun isaanitti hin tolu kun ammoo duula hamaa deemaa jira argu jira. Sana miti an kan dhibu sun adeemu uumaa miti. Oromootuma warra yaanni hin galiniif tokkotu jira dhugaa isinitti hima Oromoo ammatti kaayyoon Jawaar Amaara gargaaruu miti kan inni jedhaa jiru dhalattoota gosaan Amaara ta'an armaan dura jilmaadhaan Wallagga keessa dhuman jedhame sanillee inni sunis dokumentii madharaa akkanaa kana ta'uu danda'a waan kana irratti qorannoon geggeeffame maaltu ture hanga ammaa maalirra geettanii nutti agarsiisanidha kutannoon isaa. Hedduu jedhamaa ture shaneen nama jeeftii shaneen nama qaltii Oromoon nama nyaattii sadarkaa sana waan hedduu jedhamee ture beeytanii. Wanti kun hundinuu dharaa ta'uu mala yoo waan dhugaa taate waanuma akkana waan hedduutu jira wanni kun nuu gadi haa bahuudha gaafin isaa. Maffaa Jawaar wanti adda isa godhu maal seetan an kanin Jawaar dinqisiifadhuuf dhugaa isiniin jedha. Jawaari yeroo kamuu nama rakkate wajjin jira wallahi Amaara jettee Oromoo jettee Tigiree jettee Sidaama jettee Walaayitaa jettee Kambaataa jettee Hadiyyaa jettee Koonsoo waanuma barbaadde ta'i. Inni bakka kamittuu bakkuma namni rakkate dhaabbata. Jawaar qabsaa'aa mirga dhala namaati wanni jennuuf kanaaf. Gizee hedduu hayyoonni Oromoo dabalatee hayyoonni garaagaraa waan nama qaaneessu hedduu hojjetan amma namichi tokko dheengadda kan Amaaraa tokko biltsiginnaan maaliif nagaa fiduu dadhabde jennaan Abiyyi deebii akkamii deebiseef beeytanii. Gaafa Minilik Zamachaa san namni Tigiree balleessaa zarraaf jedhee qabanii dadhaban sifaa miti jedheen. Galanni rabbiin badiin hayyoonni Oromoo ilmaan namaa balleessuu irratti yeroo kamiyyuu hin xiyyeeffattu beeytanii. Jawaar faallee warra Tigiree balleessaa jedhee keessan jiru. Silaa har'a gaafachuu hin danda'u. Homaa tokko dubbachuu hin danda'u Jawaaruu jechuudha. Warri Tigiree balleessa isa jedhamee maqaa waan irra ka'uuf. Wanti adda isa godhu yeroo kamuu duulli fedhe irratti haa banamu. Namuma rakkate wajjin jira jechuudha. Amma duuba wanni isin hubachuu qabdan kaayyoon Jawaar inni guddaan nummaan armaan dura Oromoo irratti deemaa ture ka sadarkaa Oromoon nama nyaatti Wallaggaan nama nyaatti nuun jedhaa turani miti. Naqalanii asiin namuranii anaaf maalii na godhanii jiraadhee ka'ee kijiba isaan oofaa turan san hundinuu akkana kana diraamama taphatame kan akkana kana wanti sunillee nuuf haa qoratamu. Dhaloota Amaaraa mirga dhaloota Amaaraa gaafachuu caala wanni sun wannummaan sunuyyuu dhara ta'uu mala kan gaafas sadarkaa paarlamaa keessatti ta'anii namni mimmaan currifate sun hundinuu soba ta'uu mala wanni sun nuuf haa qoratamudha.